Okay. Today let us see CDC airborne disease dhukkuboota daddabraa keessaa dhukkuboota qilleensaan daddabran ilaalla. Jalqaba irratti learning objective'n kaayyoon barnoota kana barataniif after the completion of this chapter the student should be able to yeroo boqonnaa kana fixe barataan maal danda'uu qaba tokkoffaa list common airborne disease dhukkuboota qilleensaan dabran kana eenyu akka ta'e tarreessuu danda'uu qaba. Inni lammaffaadha causative agent isaa dhukkuboota kana maaltu fidaa, mode of transmission akkaataa inni kun itti daddabruu fi differentiate clinical presentation mallattoolee dhukkuboonni kun qaban addaan baasuu danda'a. Make diagnosis for the patient with common airborne disease dhukkubsattoota dhukkuba kana qaban adda baasee wal'aanuu danda'a. Kabraa manaajimentii isaati. Xumura irratti prevention isaati. Akkaataa itti ittisanii fi akkaataa itti to'atan ni bara jechuu yeroo boqonnaa kana fixe. Jalqaba introduction irratti airborne disease jechuun maali? Hiikkaansaa dhukkuboota qilleensaan daddabran jechuudha. Are disease that are mostly acquired through respiratory tract. Dhukkuboota karaa sirna hargansuu kanaan namarraa namatti dabran. Those diseases use respiratory tract as portal of entry and as portal of exit. Bakka seenanii fi bakka nama kaan irraa ittiin bahaniis dhukkuboonni sirna hargansuu kun karuma hargansuu kanaanii namaas seenanii achumaan nama kaan irraas bahan. When patient or carrier of pathogens talk, cough, laugh or sneeze, discharge fluid droplet. Yeroonii fi dhukkubsattoonni yookaan immoo baattonni dhukkuba kanaa yeroo isaan haasawan takkaa yeroo qufaan takkaa immoo yeroo isaan kun koflan yookaan yeroo isaan haxxifatan dhangala'aan isaan kana keessaa bifa dropletiitiin jechuun hancufa xixiqqishoo sanii isa keessaa faca'u nama kaan yeroo seene dhukkubni kun dabruu danda'a. Droplet with size of 1 up to 5 micron are quite easily drawn into the lung and retained there. Dropletiin kun saayizii garaagaraa qaba jechuun hancufti xixiqqishoon tun saayiziin si maayikiroo takka hanga 5 warreen gahan kun salphumatti somba keessa seenanii achi keessa jiraachuu danda'a. Mee kallattumaan dhukkuboota kana keessaa isa jalqabaa ilaallu. Inni jalqabaa common cold. Common cold kana diifafa jaaniini yookaan immoo kooriizaa jaaniini. It is a viral infection of upper respiratory tract. Dhukkuboota sirna hargansuu olaanaan huban kana tahee kan vaayirasiidhaan dhufuudha. Infectious agentiin isa kana fiddu maali? Wantoonni isa kana fidanii rhinovirus'idha. Rhinovirus'iin kun vaayirasii akaakuu garaagaraa dhibbaa olii jira. Jireenya kee keessatti takkittiin si qabdee sittiin deebitu tabiraas si qaba. Major causing rhinovirus. Causing lammaffaadha respiratory syncytial virus jaaniin. Kunis vaayirasii biraati. Kabira adenovirus'iinis ni jira. Corona virus illee ni jira. Common cold kana kanama fidu infectious agentiin isaa isaaniin kana. Epidemiology isaa faffaca'insa isa kanaa yoo ilaalle. It occur worldwide. Addunyaa hunda jira. Both in endemic and epidemic form bifa garaagaraatiin jira. Takka normal range keessa. Takka immoo bifa weeraraatiin illee jiraachuu danda'a. Many people averagely have 1 to 4 cold per year. Namni lafarra jiru kuni yoo xiqqaate amata keessatti yeroo takka yookaan hanga yeroo afurii isa kanaan qabamuu danda'a. Namni hundi. It is incidence is high in children under 5 years. Dhukkubni kun namoonni isaan irra baay'atan. Namoota ijoollee amata 5 gadiiti. Which exceed up to 10. Amata 5 irraa kaasee hanga amata 10 jidduu warreen jiran itti heddummaata. Gradually decline with increasing age. Yeroo umriin dabalaa akka deemtuuni hedduminni isa kanaa xiqqaachaa deema. Reservoir dhukkuba kanaa maali? Baattoon isaa ilma namaati. Humaniidha.
Mode of transmission isaa akkaataan inni kun itti daddabru inni jalqabaa inhalation of airborne droplet. Droplet isaanii qilleensaa wajjin ofitti ol fudhachuu. Karaan lammaffaadha article freshly soiled or contaminated. Wantoota discharge namticha irraa bahu saniin dhangala'aa namticha irraa bahu saniin faalame tuquudha. Discharge of nose or throat of infected person. Takka karaa funyaaniitiin qaba waa ta'uu yookaan immoo karaa afaaniitiin laagaa irraa kan dhufe san yoo wanta isa saniin contaminate taate tuyxe si dabruu danda'a. Virus can last up to 5 hours on skin and hard surface. Virusiin kun gogaa namaarra takka immoo waan jajjabduurra hanga sa'aatii 5 turuu danda'a. Incubation period isaa virusiin kun seenee hangam takkatti mallattoo sirra mul'isuu danda'a. Incubation period jechuun akkas. Usually 48 hours sa'aatii 48 keessatti. Varying with agent garuu koozii isa saniitiin garagara. Incubation period isaa dhaabbataadhaa miti. Period of communicability yeroon inni sirraa nama biraatti itti daddarbu. Most contagious in first 3 days after symptoms began. Egaa mallattoon sirra mul'attee guyyaalee 3 jalqabaa keessatti hedduu daddabra sirraa nama biraatti. Susceptibility and resistance dhukkuba kanaa yoo ilaalle saaxilamummaadhaa fi ittisa. Yoo ilaalle susceptibility is universal. Nama hundaatiitu saaxilama. Repeated infection attack are most likely due to multiplicity of agent. Irra deebi'ee si qabuu danda'a. Sababni isaa wanni isa san fidu tokko qofa waan ta'iniif waan hedduu taateef irra deddeebi'ee si qaba. Clinical manifestation mallattoon nama kanarra mul'atu tokkoffaa nasal secretion. Dhangala'aan funyaan keessaa yaa'u. Usually clear and watery kan ta'e. Qulqulluu bishaanis funyaan keessaa si yaa'a. Red and swollen nasal mucous membrane. Funyaan kana keessa membrane jiru niisni diimataa si niis dhiita qaba. Nasal congestion qaba funyaan si cufa yookaan obstruction jechuudha. Rhinitis funyaan kana keessa si nyaachiseeti waasa keessaa yaasa. Sneezing qaba haxxifachuu qaba. Lacrimation illee qaba. Imimmaan sirraa yaasu. Pharyngeal or nasal irritation si belbelchuu qaba. Si nyaata funyaanii fi laagaa tana keessaan. Kabira mallattoon isaa kaafiidha. Kufaa qaba. Chiilii illee ni qaba. Sitti qabbanaawaa. Laydaa illee ni qaba. Malaise general body weakness qaama kana guutuu si laaffisa. Headache qaba. Mataan si dhukkuba. Generalized tiredness dadhabbii firra dhageessa. Diagnosisiin isa kanaa kamitti adda baasanii based on clinical ground mallattumaa si walitti dubbanne kana yoo qabaate namtichi isa kana jechuu dandeenya. Treatmentiin isaa hoo vaayirasiidhaan waan dhufuuf treatmentiin qabu no effective treatment garuu supportive measureedhaan jira. Kan tajaajila gargaarsaa akkam fa'a bed restii fa'aa godhuu qaba namtichi boqonnaa godhee high fluid intake dhangala'aa hedduu fa'aa fudhachuu qaba. Steam inhalation hurka ofitti ol fudhachuu hurka ulachuu fa'aa danda'a. Kabira antipain bakka dhukkubbii san farra dhukkubbiidha. Antipyretic dawaalee laydaa irrisan fa'aa fudhachuu danda'a. Antihistamine bakka nyaachisuu fi haxxifachiisuu san dawaalee antihistamine ta'an warreen akka diphenhydramine, loratadine warreen akkanaa kana fudhachuu danda'a. Kabira bakka funyaan cufaman sanii decongestantii fudhachuu danda'a. Dawaalee cufaa san banu warreen akka phenylephrine fi oxymetazoline fa'aa. Kabira antitussive illee fudhachuu danda'a. Farra qufaa'aadhaa jechuudha. Dextromethorphan yookaan Ifidax jaaniini yookaan gunfansiin jaaniini dawaaleen qufaa'aadhaa hedduu jira. Kabira supportive measure keessaa balanced diet intake nyaata madaalawaa nyaachuu. Prevention and controlling akkamitti dhukkuba kana ittifna. Tokkoffaa educate godhu. Educate public about importance of hand washing. Barbaachisummaa harka dhiqachuudha. Hawaasa barsiisuu qabna. Karaa inni ittiin daddabru kana waan ta'eef. Covering mouth with coughing and sneezing. Akkasumas yeroo attifataniif yeroo qufaan afaan isaanii haguuggachuu akka qaban.
Preventionii keessaa malli lammaffaadhaa sanitary disposalidha. Discharge dhangala'aa afaanii fi funyaan irraa bahu sanii sirnaan awwaalu. Avoid crowding in the living. Bakka jiraatanitti fi bakka rafanittis walitti heddummachuu dhorku. Especially in institution. Bakka namni hedduu waliin jiraatu. Bakka akka manneen hidhaa fa'a, iddoo barnootaa fa'a. Inni afuraffaadhaa provide adequate ventilation, qilleensi gayaan jiraachuu qaba. Dhukkubni inni lammaffaa ilaallu difteeriyaa. Difteeriyaani dhukkuba baakteeriyaatiin dhufu. It is acute bacterial disease involves primarily tonsil. Bakka inni jalqaba miidhu tonsil bakka wallaagaa jaaniinsa, faarnaksii, kukkee keessaa fi nose funyaan. Occasionally other mucous membrane illee hubuu danda'a dabree. Skin and sometimes conjunctiva. Gogaadhaa fi conjunctiva ijarraa kanallee miidhuu danda'a. Infectious agent wanni dhukkuba difteeriyaa kana fida. Corynebacterium diphtheria bacteria juufita. Maqummaan diphtheria juusunu asirraa fuudhan. Epidemiologiin isaa yeroo tam heddummaata. Disease of colder months jedhanii dhukkuba baatii qabbanaa in temperate zone involving baay'inaan namoonni irratti heddummaatu primarily non-immunized children. Ijoollee talaallii isa kanaan fudhatiin. Ijoollee amma 15 gad jiran. It is often found among adult population warreen ga'eessataan irratti illee mul'achuu ni danda'a. Whose immunization was neglected. Warreen talaalliin osoon fudhatan irraanfatanii bira dabran. Isaan san keessatti illee argamuu danda'a. Reservarri isa kanaa baattuun isaa ilma namaati. Akkamitti daddabra mode of transmission isaa contact with patient. Patientii sanii wajjin wal tuqu. With oral or nasal secretion or infected skin. Dhangala'aa funyaanirraa yaa'u yookaan afaanirraa yaa'u sanii takka ammoo gogaa miidhame san tuquudhaani nama kaanitti dabra. Incubation period ni bacteriaan kun siseenee hangam takkatti mallattoo sirra mul'isa usually 2 up to 5 days guyyaa 2-5. Period of communicability yeroo inni sirra nama biraatti dabru it is variable garagara. Until virulent bacilli have disappeared from discharge and the lesion hanga bacteriaan humna qabu sun dhangala'aadhaa fi madaa namtichaa san keessaa badutti daddabarsuu danda'a namtichi sun. Usually 2 weeks dha. Torbaan lamaa fi achi gadillee tahuu danda'a. Clinical manifestation nama kanarra mul'atu. Namni tokko difteeriyaadhaan yoo qabame lesion marked by patch madaa akka waan warra mamaxxansanii fakkaatu adherent grayish membrane with surrounding inflammation. Membrane qaama namtichaarra jiru kanarratti kasobaa irra maxxana. Mallattoon isaa lammaffaadhaa soorii qaba madaa qaba. Si dhukkubsaa sooriin pharyngeal tonsillar diphtheria. Pharynxidhaa fi tonsilii laagaa keessa jiru san irratti madaa qaba ni dhukkubsa. Cervical lymph node enlarged. Mudaamudiin naannawaa san jirtu ta'uudhaa fi dhukkubu. In severe case yeroonii fi namticha kanatti cime cranial and peripheral motor and sensory nerve paralysis fiduu danda'a. Narviilee sammuudhaa tafageenya qaamaarra jirtu narvii sochii qaamaatii fi narvii miiraa kana hunda laamsheessuu danda'a. Sababa summii baakteeriyaa saniitiin. Diagnosisiin isaa tokkoffaa klinikaalidha mallattoo tana. Inni lammaffaadhaa dischargii sanirraa fuutee yookaan immoo madaa sanirraa fuutee bacteriologic examination laboratoriidhaan laaltee bakteeriyaan sun keessa jiraachuu fi jiraachuu dhabu adda baasu. Treatmentiin isaa diphtheria antitoxinii farra summii sanii kennuudhaani. Kan lammaffaadhaa erythromycin for 2 weeks but 1 week for cotanus. Yoonii fi qaama alaa kanarra taate iskiinii yoo taate torbaan tokkoof kennama. Yoommoo siistama keessa taate qaama keessa yoo hubu jiraate torbaan lamaaf kennama. Kabiraa procaine penicillin
for 40 day PPF torbaan lamaaf. Beezantiin peensiliinii miliyoona 2.4 international unity karaa intramusculariitiin istaat yeruma takka kennuufi tiriitmentiin isaa isaaniin kana. Akkamitti ittifna wal fakkaataadha prevention and controliin dhukkuboota karaa qilleensaatiin dabranii ittisni isaa wal fakkaata. Inni jalqaba educate public, particularly parent of young children. Hawaasa barsiisu keessattuu maatiilee daa'immanii. Hazard of diphtheria hammeenya dhukkuba kanaatii fi necessity for active immunization barbaachisummaa talaalliidha hawaasa barsiisu. Inni lammaffaadha immunization of infant with diphtheria toxoid. DPT jaaniini talaallii daa'immanii kennu. Concurrent and terminal disinfection of article. Article wantoota dhangala'aa namticha sanirraa bahee wal tuqan amma disinfect godhu infection sanirraa balleessu. Dhukkubni sadaffaadha pneumonia. Pneumonia jechuun gaamichi sombaa jechuudha. It is inflammation of lung parenchyma. Yeroonii fi keessi sombaa kuni kulkule pneumonia jaaniin. Etiologiin isaa causein isaa sababni inni kun itti nama dhufu it is caused by bacteria, viral agent and fungus. Wasadeen dhufuu danda'a bacteria fi virusidhaa fungisiidhaanis dhufuu danda'a. Most common bacteria Streptococcus pneumonia most common. Warreen biraa Haemophilus influenza, Streptococcus aureus, Pseudomonas, methicillin resistant Streptococcus aureus. Warreen kuni most common dha. Kabira Mycoplasma pneumoniae PCP jechuudha. Pneumocystis carinii pneumonia jaaniini warreen kuni fangasiidhaan kan dhufu. Influenza and parainfluenza virus illee pneumonia kana fiduu danda'a. It can be pneumonia kun bifa lamaan jiraata. Community acquired dhaa fi hospital acquired jaaniin. Warreen hawaasa keessa nama qabuu fi kan hospitaalatti nama qabu. Hospital acquired jaaniin. Community acquired kan jaaniini an acute infection of pulmonary parenchyma that is associated with some symptom of acute infection. Inpatient not hospitalized. Nama hospitalan ciisinitti kan hawaasa keessatti pneumoniaadhaan qabame kaappii jaaniini community acquired pneumonia jaaniin. For greater than 40 days before onset of symptom. Namoota osoo mallattoon irratti mul'atin guyyaa 14 oliif hospitaala ciisan sanirra yoo mul'ate ka hawaasa keessaa jaaniin. Hospitaala acquired jaaniin ammoo eega hospitaala dhayxee isni kun si qaba. Pneumonia that develop after 24 hours of hospitalization. Eega hospitaala ciiftee sa'aatii 24 ciiftee booda kasirra mul'atu hospitaal jaaniin. Kun ammoo yoo hospitaala keessatti illee si qabe guyyaa 14 ol eega ciiftee booda kasirra mul'atu. Garaagarummaan isaa kan. Epidemiology isaa yoo faffaca'insa isaa ilaalle pneumonia is responsible for 70 up to 80% death that occur due to acute respiratory infection worldwide. Akka addunyaatti dhukkuboota sirna hargansuutiin dhufan du'aatii parsantii 70 hanga 80 keessaa qooda qaban. Pneumonia is more severe in developing country. Biyyoota guddachaa jiran keessatti dhukkuba hamaadha. Due to high prevalence of risk factor. Wantoota isa kanasitti hammeessanii jira wantoota isa kan akka heddummaatoon taasisan keessaa tokko hanqina nyaataati. Biyya guddataa jiran keessatti wanni pneumoniaan baay'atuu fi kooziin isaa malnutritionii waan jiruuf. In Ethiopia akka Itoophiyaatti pneumonia is cause of 1/3 of infant mortality. Ijoollee amma takkaa gadii du'aatii sababa harka 3 keessaa tokko sababa isa kanaatiin dhufu. And 1/5 of under 5 mortality. Ijoollee amma 5 gaditti duutu immoo
takka shanaffaan sababa isa kanaati. Sababa nimooniyaa akka Itoophiyaatti. Isa keessatti baay'ata inni kun common in lower socio-economic group hawaasa harka qalleeyyii keessatti and developing country and overcrowding area biyyoota guddataa jiran keessaa bakka namni heddumminaan wajji jiraatu. Reservoriin isaa ilma namaati. Mechanism mode of transmission isaa akkaataa inni itti daddabaru. Droplet spread karaa hancuufatii xiqqishaa saniitiin direct oral contact kallattiidhaan afaan namtichaa san tuquu yookaan immoo indirectly through article freshly soiled with respiratory discharge meeshaa yookaan wanta dhangala'aa namticharraa bahu sanii wajjin wal tuqe isa san yoo tuyxe si dabruu danda'a. Person to person transmission isaa beekamaadha. Namarraa namatti daddabra. Incubation period isaa bacteria sun yookaan virusiin sun siseentii hangam takka mallattoo sirra mul'isa. As short as 1 to 3 days. Yoo xiqqaate guyyaa takka hanga 3. Period of communicability isaa sirraa nama biraatti daddabruunsa yeroo hangam takka. Until discharge of mouth and nose longer contain virulent pneumococci in significant number. Hanga dhangala'aa afaanii fi funyaan namticharraa bahu san keessaa bakteeriyaan humna qabu kun dhabamutti numa daddabarsa jechuudha nama biraatti. Mallattoon nimooniyaadhaa ijoon maali? Clinical manifestation isaa inni jalqabaa kaafiidha. Qufaa qabu. Occasionally productive. Dabree kan aahii qabu associated with emesis isaallee qaba. Kabiraa tachypnea is key finding. Tachypnea jechuun respiration ratein ol ka'uu jechuu garmalee. Kabiraa retractionidha. Retraction jechuun jidduu cinaachaa foon jiran kun yeroo namtichi qilleensa fudhatu wajjin keessa gaseenu jechuudha. Foon cinaacha namtichaa kana jidduu jiran kun yeroo inni qilleensa baafatee fudhatu wajjin keessa gaseenu jechuudha. Kabiraa expiratory granting yeroo hafuura baafatu gara alaatti aadiinsa qabaachuu. Inni biraa nasal flaring. Nasal flaring jechuun funyaan namtichaa suni bakh jechuu keessa ijoollee irratti. And cyanosis. Cyanosis jechuun qaamni namtichaa kara biluu kalariitti jijjiiramu. Chest drawing kabiraa. Chestiin tuni qomtisaa tun keessa gaseenu. Shallow and rapid respiration in infant and young children. Ijoollee daa'ima amma tokko gadiitii fi ijoollee baatii lamaa gadii irratti illee respiration saffisaa daftee amma harganuuf hagati. Fever usually in bacteria. Yoo koziin sun sababa bakteeriyaatiin akka dhuftu taate laayidaa qaba namtichi. Kabiraa chest pain qaba. Dhukkubbii qomaa qaba. Upper lobe. Sombarraa yooniif karaa olii kana ka'uu beetaati qomaa dhukkuba. Yookaan immoo abdominal pain qaba garaa dhukkuba yoo loobiin sombaa hubamte sun kagaxaanu taate. Nausea and vomiting qaba. Lolloon jedhaaf haqqisaa qaba. Wheezing qaba ammas sagalee xiit jettu qaba hoggaa hafuura baafatu. Frequent in viral etiology yoo sababni isaa sababa vaayirasiitiif ta'e. And convulsion gaggaballee ni qaba. Fast breathing and chest drawing and any other danger sign are important clinical finding. Amma hargan sun namtichaa jarjaruudhaaf qomti tun keessa gaseenu keessaa daa'imma irratti mallattoo danger sign keessa jirti. It is important clinical finding in assessment. Hammeenya nimooniyaadhaa ijoollee irratti baruudhaaf danger sign kana yoo qabaatte severe pneumonia kan jennuun asirraa kaaneeti. Diagnosisiin isaa akkamitti adda baafna? Tokkoffaani clinical ground mallattoo namticharra mul'atu. Kabiraa physical examination qaama namtichaa yeroo qorannu increased tactile firmness. Tactile firmness qaama namtichaa kana qabannee 99 yookaan 40 irratti G yookaan jenneeni sagaleen vibration harka keenya dhagamtu ol ka'uu saniin increased tactile firmness yaaniin. Yeroo dhodhooyinummoo during percussion dalnasii dhageenya. Silaa resonaansii dhaga'uu qabna sombarratti.
Kabira decreased breath sound dha. Auscultation dha. Yeroo meeshaan dhageeffannu sagaleen xiqqaatti hin dhagahamtu. Kabira abnormal sound faa dhageenya warreen akka reel or crackle. Crackle jechuun sagalee akka waraqaa caccabsaniiti. Auscultatory finding wantoota akkanaa kana dhagahuu dandeenya. Yoonii fi raadiyoogiraafii kaafne, X-ray yoo kaafne infiltration agarra addaachuu sombaa kana silaa bakka qilleensi keessa jiru akkana gurraacha'uu qabdi. Addeenyi jala kanaan jiru kun garuu infiltration agarsiisa. Raajii san irratti. Kabira serologically laboratory irratti WBC yoo laalle ol ka'uu danda'a. CBC yeroo laalle complete blood count. Kabira sputum culture dha. Akhii namtichaa san laboratory keessa guddifnee bakteeriyaan kun kana jennee adda baasuu dandeenya. Treatmentiin isa kanaa hoo maali? Wal'aansi in severe case yoonii fi keeziin tuni cimtuu taate if fulfill the following criteria ulaagaa asii gadii tana yoo haguutu taate admit ta'a namtichi kun ni ciiseeti hospitaala manaa jira wallaana. Ulaagaan aging ama 55 ol yoo kutte kabiraa ulfa yoo qabaate pregnancy poor compliance yoo naman dandeenye taate severe pneumonia yoo taate pneumonia sadarkaa olaanaa yoo taate underlying medical condition yoo qabaate namtichi kun rakkoo biraa rakkoolee fayyaa biraa takka dhukkuba sukkaraa faa yoo qabaate COPD chronic obstructive pulmonary disease faa yoo qabaate wheezing or hyper expansion yoo sagalee kaasmii faa qabaate hyper expansion jechuun garmalee yoonii fi sombisaa kun akkana ol ka'aa jiraatu taate inni biraa jaawundisii yoo qabaate qaamni isaa piicaa yoo ta'e ulaagaa kana yoo guute namtichi admit taheeti ciisee wallaanama. Selection of antibiotic dawaa isa kanaa kenninu maalirra hunduuneeti adda filanna tokkoffaa etiyoolojii isaati ka'umsa isaa yookaan immoo sindiramikii mallattoo isaa irratti hunduune community acquired moo hospitalized acquired pneumonia san irratti hunduune illee dawaa ni filan. Unique presentation of patient mallattoo addaa kan namticha kanarra mul'ate sanirra hunduune illee filachuu dandeenya. Outpatient yoo ta'e nama haciisuun barbaanne dawaa alaa deddeebi'ee fudhatu yoo taate dawaan kenninuuf macrolide keessaa dawaalee warreen akka azithromycin faa clarithromycin erythromycin warreen akkanaa kan faa kennuu dandeenya. Warreen penicillin groupii keessaa immoo amoxicillin faa kenninaaf. Yoommoo penicillin resistance amoxa resistance yoo uume augmentin kennaniif. Warreen impatient ta'eefoo warreen ciiseef hospitaala warreen ciiseef dawaalee antibiyootikii keessaa beta-lactam inhibitorii warreen ta'an warreen akka ceftriaxone yookaan immoo ampicillin plus macrolide isaan kana lamaan walitti dabala. Takka ceftriaxone fi azithromycin yookaan immoo ceftriaxone fi clarithromycin waliin kennamaaf. Beta-lactam plus aminoglycoside warreen akka gentamicin faa plus fluoroquinolone warreen akka levofloxacin fi moxifloxacin for penicillin allergy warreen penicillin kana fudhachuu hin dandeenye. If methicillin resistance staphylococcus aureus yoo shakkan warreen dawaalee kana wajjin resistii uuma yoo shakkame vancomycin kennaniif. Fourth generation antibiotic isaan kan giraama 15 kiiloo namtichaatiin IV dhaan guyyatti yeroo 3 kennamaaf. Criteria to shift regimen of drug from parenteral to pure. Ulaagaan dawaa kana lilmee irraa gara afaaniitti ittiin jijjiiruuf nama pneumonia qabame improvement in cough and dyspnea yoonii fi qufaadhaa fi hafuurri teechituun sun irraa wayyaa. Kalamaffaadhaa a febrile on 2 occasion 8 hours apart laydaa yoorraa dhaabbatte yeroo lama jechuun sa'aatii 8 laallee laydaa yoorraa dhaabbachuu mirkaneeffannee WBC decreasing WBC duraan dabale sun yoo gabbu'e functioning GI tract karaan nyaataa kuni dalaguu eegalee adequate oral intake namtichi
yoo fudhachuu danda'e lilmeerraa gara afaanii fudhachuutti dawaa kana jijjiirraaf. Akkamitti ittisuu dandeenya nimooniyaa kana? Inni jalqabaa vaasinii kennu. Kittibaatii influenzaadhaatii fi nimookokaal vaasinii PCV jaama walitti fudhachuu. Inni biraa keezii tiriitmentii godhu. Nama dhukkuba kanaan qabame wal'aanu karaa kanaan ittisuu dandeenya. Inni itti aansinee ilaallu menenjaayitasii. Menenjaayitas jechuun infilaameeshinii menenjii jechuun. Menenjii jechuun istiraakcharii which is enclosed brain and spinal cord. Caasaa sammuudhaatii fi spinal cord membrane haguuge kanaatu baakteeriyaadhaan kulkula yookaan immoo inflamed ta'a. The inflammation is especially common at pia mater and arachnoid space. Bakki caasaan kun miidhamu pia materiidhaa fi arachnoididha. Bakka kana lamaanii bakki inni baay'inaan miidhu. Infectious agent wanni waan kana fiduu danda'a. It can be caused by viral, fungal and bacteria. Sadeeniinuu ta'uu danda'a. Virusiinis, fangasiinis akkasuma baakteeriyaadhaanis. Viral infection is usually cleared within 2 weeks without specific treatment. Osoo wal'aansatti hin goone yoo ka'umsi isaa sababa vaayirasii taate torbaan lama jidduutti namtichi fayyuu danda'a. Viral meningitis is called aseptic meningitis jaaniin. Meningitisii sababa summii hin qabneen dhufu. The commonest viral causing meningitis kana fidu yoo vaayirasiidhaan dhufe causing isaa most commoniin enterovirusii fa'a, coxsackie fi epstein-barr virusii fa'a warreen kana. Yoo sababa fangasiitiin dhufe immoo streptococcal. Common bacterial causing kuni umriidhaan garagara. Inni onet ijoollee guyyaa 28 gaditti yoo meningitisiin dhufe causing isaa Escherichia coli fa'a, Proteus species fa'a, group B streptococcus fa'a. Isaanin kanaatu fiduu danda'a. Pre-school child ijoollee amma mana barnootaa seenuu deemtu yoo meningitisiin qabe causing isaa Haemophilus influenza type B fa'a fiduu danda'a. Neisseria meningitis yookaan meningococcus fi streptococcus pneumoniae isa pneumoniaa fidu santu kana fiduu danda'a. Yoo adultii taate nama guddaarra yoo taate Neisseria meningitis kana type hedduu jira. Serotype gosa hedduu jira. A, B, C, X, Y, Z dha jira. Fi W 135 jira. Kana keessa type A dhaatu naawudha. Hedduu kan epidemic ta'ee hedduu nama hedduu weeraruu danda'u isa kana. Fi streptococcus pneumoniae illeen adultirra meningitis fiduu danda'a. Reservoiriin dhukkuba kanaa ilma namaati. Uumanidha. Epidemiology isaa yoo ilaalle globally akka addunyaatti 1.2 million cases annually amatatti casein isa kana akka addunyaatti miliyoona takka tuqaalama. Kana keessa 135 du'a sababa kanaati addunyaatti. In major African epidemic attack hedduu bifa weeraraatiin Afrikaa keessa bal'inaan jira. Range isaa populationii keessatti 100 hanga 800 fi populationii 100 keessa namni 100 hanga namni 800 isa kanaan ni qaba. It is a common in children and young adults. Ijoolleedhaa fi namoota umriin isaanii guddatan irratti baay'inaan. It is a disease of individual with poor general health. Nama fayyaansaa hedduu gabbu'aa ta'e. Fi commonly happen in crowded situation. Bakka namni hedduminaan wajji jiraatutti baay'inaan mudata. Maaliif airborne waan ta'eef qilleensaan waan daddabruuf. Mode of transmission isaa akkaataa inni namarraa nama biraatti itti dabru direct contact with respiratory droplet. Dhangala'aa sanii wajji wal tuqu. Dhangala'aa nama dhukkuba kanaan qabu. Kan funyaan isaati yookaan immoo afaan isaa keessaa bahuun wal tuqu. Incubation period isaa waan kanaan wal tuqee akka baakteeriyaan kun yookaan vaayirasiin kun seene hangam takka mallattoo sirra murrisa vary from 2 to 10 days. Commonly guyyaa 3 hanga 4ti. Guyyaa lamarraa kaasee guyyaa 10 jidduutti.
Period of communicability sirraa nama biraatti daddabruunsaa until meningococci are longer present in discharge. Hanga dhangala'aa san keessa wanni isa kana dabarsaasuun jirtutti numa dabra. It usually disappear from nasopharynx within 24 hours after initiation of proper treatment. Eega dawaa sirriidhaa eegalee booda dhangala'aa funyaan irraa bahu kan namtichaa keessaa sa'aatii 24 keessatti keessaa dhabamu. Dhangala'aa funyaan namtichaa keessaa bahu. Mallattoon nama kanarra mul'attu tokkoffaa clinical manifestation isaa sudden onset of fever fi intense headache. Laydaa tasa eegaltuu fi dhukkubbii mataadhaa cimtuu qaba. Nausea and vomiting qaba. Ni lolloonchisaa isinii haqqisiisa. Haqqisaan isaa garuu projectile. Projectile jechuun asirraa achi facaasa jechuu humna qabdi. Neck stiffness qaba. Mormi isaa ni goggoga. Drowsiness qaba. Of wallaaluu jechuudha. Photophobia ifa sodaata. Seizure qaba gaggaba. Yoo neonatii taate ijoollee guyyaa 28 gad jirtu yoo taate bulged anterior fontanelle. Fontanelliin tuni sammuun isaatun keessaa kan ol baati. Kawaaniituuti. Facial rashiidhaa jira qaamarra waa faffacaa. Anywhere on the body. Shock illee qaba. Namni sun of wallaaluu danda'a. In severe case yoo niifitti hammaate patient may be comatose. Koomaa keessa seeneeti. Later there may be neurological deficit, narbiin isaa dalaguullee dadhabdi. Inni biraa mallattoon isaa increased intracranial pressure. Dhiibbaan sammuu keessaa ni dabalti. Due to impaired cerebral blood supply. Sababa dhiigni sammuu tana keessa deemu suni karatti dhaabbatee fi pressure tension sammuu keessa jirtu heddummaatti. Petashaa jechuun mallattoo waan akkanatti qaamarra faffaca'u kana. Raashiin isaa wanni qaamarra namticharra faca'a waan akkanaa kana. Inni biraa sign of meningeal irritation. Meningealiin kuni dhukkubaa jiraachuu mallattoon ati ittiin beektu karniin saayinii ilaalta. Karniin saayin jechuun namtichi eessaa dhukkuba. Patient feel back pain dhukkubii duudaa irra dhagaye. When one of lower limbs flexed at the knee joint. Yeroonii fi bakka jilbaa kanatti akkana wal cabsite duudaa dhukkuba. Gaddita jechuudha. Wal cabsuu sitti hin dhiisu. Extended forward in the elevated position. Yeroonii fi akkana wal qabdu jechuudha. Karniin saayin jechuun dhukkubaa miila wal cabsitu duudi dhukkubuu jechuudha. Kabiraa bruising saayin jaaniin. Bruising saayiniin when the patient neck is flexed, two lower extremity get flexed at the knee. Mataa namtichaa kana yerooniif akkana qaqqabdu qoma isaa tanaan tuquudhaaf. Yeroo kana qaqqabdu miilli lamaa waliin ol caba. Miilli isaa lamaa. At the hip joint and raised up when passive flexion of the lower. Miilli suni akkana ol dacha. Kana bruising jaaniin. Bruising jechuun mucaa kanatti diriiree ciisu kana yeroo morma isaa kana akkana qaqqabdee qomaan tuqa jette miilli sunis wajjin ol caba. Miilli diriiree duraan jiru suni fedhii malee ol caba jechuudha. Meningeal irritation mul'isa. Kabiraa nuukaa rigidity. Neck stiffness jechuun mormi goggoguu jechuudha. Duubatti. Resistant to forward flexion of the neck. Chin is doesn't touch chest. Areenni kuni qoma tana tuquu hin danda'u. Duubatti goggogee jira jechuudha. Mormi namtichaa duuba goggogee waan jiruuf qoma tana gad tuquu hin danda'u. Inni biraa diagnosis isaati. Akkamitti adda baafnaadha? Diagnosis isaa based on clinical mallattuma agarte kana. Mormi kana qaqqabdee tuquu diduu kana fa'a. Kabiraa laboratory investigation. WBC yeroo laaltu keessaa neutrophiliin hedduu ol ka'a jechuudha. Inni biraas CT scan sammuu namtichaa kana kompiitara yeroo kaaftu to exclude cerebral abscess madaa'uu sammuudhaa adda baasuudhaaf
moo menenjaayitasiidha adda baasuudha. Inni biraa CSF analysis cerebrospinal fluid dhangala'aa san analysis goota ni ilaalta. Karaa kamiin lumbar puncturing dalagamee fi dhangala'aan cerebral spinal fluid suni achiin bahee achi keessatti ilaalama. Kompoonantiin cerebrospinal fluid kana yoo ilaalte normaaliin isaa akkami. Gulukoosiin isaa 40 hanga 80ti. Yoo baakteeriyaa taate garuu 30 gakkuta. Yoo vaayirasii taate 30 ol kuta. Pirootiinni normaalii 20 hanga 50 jidduu ta'uu qabu. Yoo baakteeriyaa taate 100 ol kuta. Vaayirasii taatu 50 fi 100 gidduu jira. WBC yoo ilaalte normaaliin 0 irraa hanga 6ti. Ka baakteeriyaa irratti 1000 ol kuta. Vaayirasii irratti immoo 100 hanga 500 gidduu jira. Niwutiroofiiliin yoo baakteeriyaa taate parsantii 50 dabala. Yoo vaayirasii taate immoo parsantii 20. RBC yoo ilaalte normaaliin duwwaa irraa hanga 2ti. Garuu ka baakteeriyaatti 0 irraa hanga 10ti. Achi keessatti wanni mul'atu jechuudha. Dhangala'aa san keessa waan jiru. Dhangala'aa cerebrospinal fluid san keessa jiru. Ka biraa tumbler glass test jedhaniin. Kun immoo mala gabaabaa akkaataa madaa namticharra baate san raashiin suni sababa menenjaayitasiiti moo sababa waan biraati jettee adda baasuuf burcuqqoo shaayii fudhatteetuma madaa namtichaa sanirra qabda. Madaa namtichaa sanirratti yeroo qabdu yoonii fi suuraan ishii sanii kallattumaan keessaan asii baate menenjaayitasi. Yoo sababa biraatiin madaan sun kan dhuftu taate qaruuraan sun ni ashayti keessaan hin mul'attu. Qaruuraa keessaan gamanan dabartu. If the rash does not fade, it indicates meningococcal septicemia. Yoo baduu baate yeroo namticharratti qabde keessaan fakkaattiin sii keessaan asii dabarte daawwitii san keessaan menenjaayitasi. Shakkii malee. Tumbler glass test jedhama. Akkamitti prevent goona? Akkamitti control goona? Prevention isaa reduce direct contact. Nama infectionii qabu sanii wajjin tuttuqqii isaa gad xiqqeessu. Inni biraa reduce overcrowding in workplace. Bakka dalagaatti, mana barnootaatti, kaampiitti heddummina namaa gad xiqqeessu. Inni biraa vaasinii menenjaayitasii kanaaf talaallii jira. Guruppii A, C and Y strain warreen of keessaa qaban kennuudhaaf. Kameraa chemoprophylaxis namoota isa kanaa wajjin wal tuttuqeef dawaa kennuufi. Report to concerned health authority qaama dhimmi ilaaluuf gabaasu yeruma sanitti. Treatmentiin nama kanaaf kennamu namni menenjaayitasii yoo qabame admit ta'uu qaba, dirqama ciisuu qaba. Ciisee maaltu kennamaaf? Kristaaliin, peensiliinii jechuudha. Miliina 3 hanga 4 international unit IV-dhaan every 4 hour sa'aatii 4 kennanii. Kabiraa chloroamphenicol kaafii kan 1 gram IV-dhaan QID guyyaatti yeroo 4 IV-dhaan kennanii. Ampicillin giraama 1 IV-dhaan guyyaatti yeroo 4 plus gentamicin miligiraama 8 IV-dhaan guyyaatti yeroo 3. Kabiraa ceftriaxone kiiloo namtichaatiin miligiraama 100 per day guyyaatti AM-dhaan ganamaa galgala kennaniif. The usual duration of antibiotic treatment dawaan kun hangam takka tura 40 day guyyaa 14 jiddu galisa. Kabiraa dexamethasone. Dexamethasone kun dawaan kun akkam godha? The outcome of meningitis worsen with increasing severity of inflammatory process. Kulkula kanaatiitu dabalee rakkoo meningitisii kana babal'isuu danda'a. Kanaaf isa san gad xiqqeessuudhaaf. Yoonii fi meningitisiin kun inflammation isaa akkanuma itti fufte namtichi hearing loss fa'aa itti dhufa. Gurra fa'aa duuda takka immoo iitaa sammuu keessa dhufa. Iita san hir'isuuf dexamethasone kennaniif. Dexamethasoniin inflammatory process kan subarachnoid keessatti iitti sun akkan daballe dhorkeeti reduce hearing loss akka namtichi gurra hin dhabne dhorka. Kabiraa neurological sequelae neurological problemii biraa akkan dhufne ittisuu danda'a.
swelling in brain fa iita sammuu keessaa fa hir'isuu danda'a. Dexamethasoniin kun. Kabira fluid replacement dhangala'aa bakka buusuu fi yoo gaggaba qabaate management of seizure gaggaba san to'achuu maaliin control by diazepam kennanii fi diazepam miligiraama 10 AM dhaan yookaan IV dhaan kennanii fi cerebral edema yoo qabaate namtichi sammuu isaa iituutti yoo jiraate managementiin isaa mannitol kennanii fi IV dhaan mannitol 1 up to 2 days followed by oral glycerin afaanin glycerin eega kennanii fi booda IV dhaan mannitol kennanii fi guyyaa tokko hanga lama. Narsiin maal gooti? Gaheen narsiidha asirratti narsiin keeriin tokkoffaa fluid baalaansii kan hordofu. Input and output hanga inni fudhatee fi hanga baase. Maintain body temperature to'achuu. Timely administration of antibiotic dawaa yeroo irra kennuu fi monitor vital sign to'achuu fi observe for any neurological disorder rakkoolee narviidha rakkoolee sammuudha eeguudha. Common complication of meningitis namni tokko yoo meningitis hidhaan qabame rakkoon xaxaan duubarra dhuftu tokkoffaan shookii wallaaluu danda'a. Cerebral edema ta'uu danda'a sammuu. Septicemia bakteeriyaan hidda dhiigaa keessatti summii isaa garmalee dhangalaasee namticha shookii godhuu danda'a. Kabiraa subdural abscess epidural san keessatti madeessuu fa'aa danda'a. Chronic seizure disorder gaggaba hamaatti fiduu danda'a. Hydrocephalus bishaan mataa guutuu fa'aa danda'anii gangrene qaama bakka san jiru san ajjeesee akka irraa muramu fa'aa ta'uu danda'a. Purulent conjunctivitis conjunctiva keessaa eelaa fa'aa yaasu. Bacterial endocarditis onnee bakteeriyaa kanaan hubamu. Complication isaa hedduudha jechuun bakteeriyaan hidda dhiigaa seennaan gara hundaati. Meningitis kana dhukkuba cimaa waan taateef irra deebina. Lammaffaa meningitis jechuun maal jennee inflammation of membrane surrounding brain jenna. Membrane sammuudhaa fi spinal cord kana haguugee jiru. It can be caused by bacteria, viral, fungal and other organism. Inni kun sababoota bakteeriyaa, vaayirasii, fangasiidhaa fi orgaanizimoota biraatiin dhufuu danda'a. Normal anatomy sammuudhaatiin spinal cordidha. Normal brainiin wanni inni fakkaatu akkanatti bifa diimaa kana qabu kana. Inni gara mirgaatiin jiru kun ammoo yeroonii fi affeekti tahee jiru san. Yeroonii fi bakteeriyaadhaan weeraramee akkanatti bifa grey colorii kanatti kana jijjiirama. It further classified into meningitis kan yoo qoqqoonne aseptic meningitis jennaan isa jalqaba. Aseptic jechuun isa hedduu nama humne jechuudha. Refers to viral meningitis sababa vaayirasiitiin ka dhufu. Maqaan isaa kan biraa aseptic meningitis jedhanii. It relatively common and far less serious. Hedduu cimaa miti garuu baay'inaan kan jiru isa kana. It often remain undiagnosed because its symptoms can be similar to those of common flu and other. Dhukkuboota akka influenzaadhaa biraatii wajjin waan wal fakkaatanii fi osoo addan baafamne hedduu tura. Aseptic meningitis kun. Inni lammaffaa septicidha. Septic meningitis jechuun sababa bakteeriyaatiin kan dhufu. Bacterial meningitis jedhanii. It is usually serious. Nama ajjeesuu danda'a. Can be life threatening if it is not treated. Yoo wal'aanamuu baate lubbuu namaa baasuu kan danda'u isa kana. Kabiraa tuberculosis meningitis illee ni jira. Tuberculosis meningitis sababa TB-dhaati. Yooniif kan dhufu taate tuberculosis meningitis jedhanii. Waa'ee TB-dhaan fuuldura jirti bal'inaan laala. The organism can have access to meninges. Akkamitti organismiin kun bakka san dhaqqabuu danda'a? Tokkoffaa from without or external alarraa seenuu danda'a. By penetrating cranial vault or fracture
lafee mataadhaattu cabuu faadhaan achi keessa seenuu danda'a. Mastoid and paranasal air sinus saayinasii keessaan achiin sammuutti achi bahuu danda'a. Mastoid jechuun lafee gurra duubaan jirtu tana. Inni lammaffaadhaa from within jechuun keessumaa. By extension from brain abscess and tuberculosis. Madaa sammuu tanaatiitu garasitti gara meningii sanitti ol bahee meningitis kana inflaame godhu. Inni sadaffaa through blood stream hidda dhiigaa keessaan bakka biraatii dhiiga keessan makameeti deemaadhaa achi dhaqa. Baakteeriyaa ta'e jechuudha. Baakteeriyaa jechuun yeroo baakteeriyaan hidda dhiigaa keessa yeroo seenu. Bacterial meningitis acute or subacute purulent infection with subarachnoid space. Infection kun banaa subarachnoid jaamu bakka inni hubu. Purulent infection jechuun infection pasii uumuu danda'u jechuudha. Eelaa uumuu danda'u. It is associated with central nervous system inflammatory reaction. Kulkula sammuu keessatti fideeti. Decreased consciousness of beekinsa namaa kana gatti keessa gaggaba fidaa. Kabira raised intracranial pressure dhiibbaa sammuu keessa jirtu tana ni dabala. Akkasuma stroke illee fiduu danda'a. Deeni sammuu faca'uusan. The meninges, subarachnoid space and the brain parenchyma are frequently involved in inflammatory reaction. Lola qaamni lolu kana structuring keessatti hirmaatu, meningiisinis keessatti hirmaatti, banaan sunis fi membrane sammuudhaa hundinuu lola baakteeriyaan keessa seene kanarra reactionii uuma. Meningoencephalitis jaaniin. Meningoencephalitis jechuun meningitisiidhaa fi sammuun hundi yeroo waliin kulkulte jechuudha. Causein isa kana group B streptococcus baakteeriyaa garee tana fi Escherichia coli listeria. Major cause in infant. Ijoollee irratti ulee amattakkaa gadi irratti baay'inaan isa kanaa jira. Listeria meningitis fi streptococcus pneumoniae warreen adultii irratti fiduu danda'an isaan kun. Epidemiology isaa yoo ilaalle faffaca'insi isaa epidemic of meningococcal diseases affect mainly sub-Saharan African country. Biyyoota Saharaadhaa gad jira. Meningeal belt jaaniini walakkaa lafaa tana jechuudha. Akka hamartiitti maramee jira. Epidemic meningitis become worldwide problem. Weerarri isaa garuu rakkoo addunyaa guutuu ta'ee jira. African meningitis beltiin eessarraa ka'ee hanga eessaatti deema bahan. Itoophiyaarraa ka'eeti hanga Senegaalitti deema. Dhiha Afrikaadhaa jechuudha. The onset is generally yeroon inni baay'inaan mul'atu yeroo tamii middle of dry season. Yeroo wayitii goggogaati jechuun Desembarii irraa kaasee hanga Feebiraariitti jechuudha. Muddee irraa kaasee hanga gurraan dhalaatti. Mode of transmission isaa akkaataa inni itti daddabru directly by respiratory droplet from nose and throat of infected person. Dhangala'aa afaanii fi funyaan namtichaa dhukkuba kana qabuu irraa bahuun wal tuquudhaani nama dabra. Incubation period isaa mallattoo sarara mul'isuudhaaf eega baakteeriyaan kun seenee guyyaa lamarraa hanga 10. People who do not develop the disease in 7 days after colonization may become asymptomatic. Namni eega baakteeriyaan kun keessa seene mallattoo mul'ifni guyyaa 7 keessatti warreen asymptomatic carrier jedhaman baattota mallattoon irratti mul'anne keessa ramadaman. Period of communicability yeroo inni sirraa nama biraatti dabru as long as bacteria present in discharge dabruu danda'a. Hanga dhangala'aan kun hanga baakteeriyaan sun dhangala'aa afaanii funyaan namtichaa irraa boosan keessa jirutti dabruu danda'a. Clinical manifestation isaa mallattoo nama kanarra mul'attu symptom result from infection and intracranial pressure. Mallattoon tuwwanii dhuftuuf sababa tokkoffaa dhukkuba saniif lammaffaa dhiibbaan sammuu keessatti dabaluu sanirraa dhufti. Kabira sign of cerebral dysfunction mallattoo dalagaa dhiisuu sammuudha. Warreen ta'a kanfaa confusionii faa of wallaalchisuu, irritability, shakarsiisuu, delirium, caraqa hasuusisuu fi koomaa fa'a.
with fever and photophobia laayidaadhaa fi ifa baqachuufa ifa sodaa. Hedeekiin dhukkubbii mataa initial symptomidha mallattoo jalqabaati. Result from meningeal irritation waan meningitis sun bilbilu jiruu fi mataan sun dhukkuba. Kabiraa nuukaal rigidity jaaniin stiff neck mormi duubatti kukkuguu. Kerniin and bruising sign are also classic sign of meningeal irritation. Mallattoo meningitis sun bilbilu jiraachuudha karaa kana lamaaniin illee ilaallee dabaafachuu dandeenya. Kerniin saayiniidhaa fi bruising saayiniidha. Kerniin saayiniin tun positive yeroo jennu yeroo akkana. In supine position namticha duudaan ciibsineeti flex the hip to 90 while knee is flexed at the 90. Yeroonii fi jilba kana akkana oldachaafnee miila kana akkana ol qabnu digrii 90 godhuudha. Dhukkubbiidhaatiitu dhagayama duudaa dhukkuba jechuudha. Produce pain in the hamstring jechuun duudaa dhukkuba jechuudha. And resistant to further extension. Firraa gas ittisa jechuudha. Or when patient lying with tight flex. Takkaammoo namtichi miila isaa kan akkanatti adda banee yooniif miila kan akkanatti adda banate the leg cannot completely extend. Gad dheereffachuu hin danda'u. Yoo miila kun akkana gamana jee akkana yoo gad harkifte gad hin deemu. Walitti ittisa. Kerniin saayinii yeroonii fi miila kanatti ol qabdu sii ol hin diriiru jechuudha. Duudaa dhukkuba yeroo sana gadsi ittisa miila kana. Positive bruising sign jechuun flex the neck while patient is supine position. Yeroonii fi inni duudaan ciisu kana mataa kana akkanatti qomaan tuquudhaaf yeroo qaqqabde this maneuver produce flexion of the hip in patient with meningeal irritation. Yeroo mataa kana qaqqabde miila ol dachaafata. Miilli isaa akka ol dacha'u taasisa. When patient neck is flexed, flexion of leg and knee is occur. Mataa kana akkanatti qomaan tuquudhaaf yeroo qaqqabdu miilli jilbinis waliin ol caccaba jechuudha. Passive flexion of leg cause similar movement of the other. Wal fakkaata jechuun miilli lachuutu akkuma takkaa ol dacha'a. Akka suuraa kanarra mul'atu kana isa akkana diriirfatee ciisu kana yerooniif mataa namtichaa akkana qaqqabde miilli illeen ol caccabuu kanaan bruising saayiniin positive jaaniin. Nuukaal rigidity jechuun mormi duuba guguu jechuudha. Resistant to passive flexion of neck. Morma kana yeroo qomaan tuquuf qaqqabde dhoorkuu jechuudha. Si ittisuudha. Exacerbation of existing headache by repeated horizontal movement of head. Yeroonii fi mataa kana sochoofatee dhukkubbii mataa ta duraan itti jirtu sun itti cimti. As a rate of 2 up to 3 times per second. They also suggest meningeal irritation. Yerooniif mataa kana sochoose dhukkubbii mataadhaa itti dabalamuun suni mallattoo meningeal irritation mul'isti. Kabiraa photophobiaa jenne ifa sodaachuu. Seizure occur in approximately 30% of patient. Nama dhukkuba kanaan qabame parsantiin 30 gaggabaa irra mul'ata. Sign of increased intracranial pressure. Mallattoon dhiibbaan sammuu keessa jirtu tun dabaluudha. Itti mul'atu change in vital sign. Vital sign namtichaa kanaan jijjiirama. Bradycardia, dhaawannaan onnee gabbuutii, headache qaba, mataan dhukkubaa, vomiting qaba, vomiting isaa projectileidha. Asichi facaatii. Decreased level of consciousness of beekinsi isaa gabbu'a. Cranial nerve paralysis. Cranial nerve tuni dalagaa hin dandeessu. Koomaa itti dhufa namtichi. Bodarra of wallaala. Kabiraa raashii qaba qaama irratti waatuuf faca'a. Pitachial rash with purpuric lesion. Jechuun waan qaamarra faffaca'u ta'a akka waan bishaan roobaa irra facaasaniitti. Bakka bakkaan qaamni nagaa qaba bakka gariidhaan diddiimina qaqqabdi. Large ecchymosis in about half patient. Warreen walakkaa dhukkubsattoota waan kana qaban. Kabiraa fulminating infection. Fulminating
Fulminating infection jechuun haalli dabreensa dhukkuba kanaa jechuun adeemsi inni keessa dabru occurring 10% sudden onset tasa eegala rapid courseedha dafeeti mallattoo irra mul'isa. Sign of septicemia qaba mallattoo baakteeriyaan dhiiga keessatti summii gallakkisuudha. High fever qaba namtichi. Extensive purpuric lesion madaa qaama kana hundarra wal geessu ta'a akka nama rooba keessa dhaabbatee fakkaata. Shock is lead to death. Kana booda of wallaaleetti du'a namtichi. Diagnosisiin isaa jalqaba clinicaliidhaa fi epidemiological ground bakka ati jirtuu fi mallattoo sirra mul'atte sana. Kabiraa CSF analysis coronary stone dhangala'aa cerebrospinal fluid san qorachuun bu'uura. CSF gram staining fi sensitivity test laboratory keessatti akkaataatti ilaalan. In general, whenever diagnosis of meningitis is strongly considered, yeroonii fi namni kun meningitis qaba jennee yoggaa hedduu shakkine maaltu godhamaaf namticha saniif promptly urgently jechuun yeroo masaan saffisaan performing lumbar puncture. Lumbar puncturein dalagameeti. Major opening pressure kana booda dhiibbaa intracranial pressure jirtu ni saffaranii cell count differential count jechuun seelii jirtu RBC fi WBC protein glucose hundani saffaranii blood chemistry ni ilaalan. Jechuun glucoseedhaa fi proteiina isaa microbiology ni ilaalanii baakteeriyaa san gram stain shanyii kam akka ta'e culture illee godhan. Kabiraa CT scanidha. Kompiitara sammuudhaa kaasu. Differential diagnosisiin bacterial meningitis laboratory isaatiin yoo ilaalle bacterial meningitis pressure isaa 200 irraa hanga 300. WBC parsantii 80 oli. Glucose ammoo 40 gad jira. Proteinii 100 oli. Wanni nu mul'isu maali? Specific pathogen is demonstrated in 60% of gram stain. Yoonii fi laboratory mala gram stain fayyadamne parsantii 60 ni agarra baakteeriyaa sana. Yoo culture goone immoo parsantii 80 agarra. Ka vaayirasiidha ammoo pressure isaa 90 irraa hanga 200. WBC keessaa lymphocyteedhaatiitu ol ka'a. Glucose normaalidha. Protein normaalidha garuu xiqqoo ol ka'a. Viral isolation microbiology isaa dalagaman vaayirasii adda baasuuf PCR testii haa godhu. Tuberculosis meningitis addummaan isaa pressure isaa 180 irraa hanga 300 jiru. Lymphocyteedhaatiitu ol ka'a. Glucose ni irrata 40 gad ta'a. Protein ni dabala. Qorannaan isa kana adda baasaniin acid fast bacilliidha. AFP jaaniini PCR illee ni jaaniin mala TB ilaalan keessa jiru. Streptococcal meningitis yoo taate immoo pressure isaa akka TB wajjin wal fakkaataadha. Adda addummaan isaa lymphocyteedhaatiitu 10 irraa hanga 200 jiru. Glucose hedduu gabbu'a. Protein illee 50 irraa hanga 200 jiru ta'a. Kuni antigen testiidha qaba laboratory keessatti malatti ilaalan. Kabiraa aseptic meningitis kan sababa vaayirasiitiin dhufu nama hedduurra mallattoo mul'ifne yoo ilaalle glucose isaa normaalidha. Protein illee normaalidha. Kun amma negative finding waggaa qoranne hedduu bu'aan hin jiru. Normal value pressure 80 hanga 200 ta'uu qaba. Lymphocytein ammoo 0 irraa hanga 5 jiddudha. Glucose isaa 50 hanga 75 jidduu ta'uu qaba. Protein isaa 15 irraa hanga 40 ta'uu qaba. Managementiin isaa kana godhamu empirical therapy dawaan bu'uura yeroo san eegaluu qaba. Should be initiated promptly whenever bacterial meningitis is significant diagnostic consideration. Qorannaa keenyaan meningitis jennee yoo shakkine dawaa yeroo san eegalchiif. Kabira namoonni biraa kan irratti dawaa eegalchiifnu all patient who have had recent head trauma
nama dhiyeenya kana mataan isaa miidhame. Akkasumas warreen immunocompromised ta'an, warreen immunitiin isaanii gabbuutuu ta'an. Kabiraa warreen half-now malignant lesion madaa beekamtuu warreen qaban kanaan dura qoratamanii. Central nervous system neoplasmii warreen qaban, tuumarii, kaansarii sammuudhaa warreen qaban fi focal neurologic finding rakkoolee sammuudhaa kan irra mul'atte. Akkasumas depressed level of consciousness warreen hamma of beekuu isaanii gabbuute maal goonaaf should undergo CT scan fi MRI sammuudhaa kaasuu qabu. Prior to lumbar puncture sammuu dhangalaasan keessaa fuudhuun dura kana erguu qabna. In this case, keezii tana keessatti empirical antibiotic therapy should not be delayed. Hanga qorannaan tun deebituu jetteen eeyyitu dawaa waa hedduu bakka takkatti to'achuu danda'u kennuufii qabda. Should be administered prior to neuroimaging and lumbar puncture. Qorannaa saniin duratti kennuufii qabda. Hanga bu'aan qorannaa sanii deebituu jettee biran teessu. Maaliif dafee namticha kan ajjeesa waan ta'eef. Specific treatmentiin empirical kan jennuun sun dawaa kam dafnee eegalchiifna. Unidentified bacteria, bakteeriyaan yoo addan bahin clinical treatmentii jedhaniin mallattoo mara dhaabbannee wal'aansa eegalchiifna. Wanni jalqaba eegalchiifnu Byzantine penicillinidha. Byzantine penicillinii miliyoona 20 hanga 24 international unity per dose addaan irreeti IV'dhaan 4 hanga 6 kenninaaf. To divide dose kiiloo namtichaatiin baay'ifnee arganna. Miligiraama 100 per kg per day guyyatti. For 7 up to 40 day guyyaa torbarraa hanga 14. Eega dabahee boodammoo naawunitoloojii eega kooziin isaa beekame Neisseria meningitis yoo taate Byzantine penicillin kenninaaf guyyaa 10. Alternatiiviin isa kana ampicillinii fi gentamicin akkasumas ceftriaxone fa'aadha. Yoo saniif fayyuu dide. Use ceftriaxone if penicillin resistant. Neisseria meningitis occurring community. Yeroo ceftriaxone fayyadamnu yoonii fi penicillinii kana resist godhee ifirraa dhorkee dawaa ta'uu dide inni kuni ceftriaxone bakka buufnaaf. Bakka penicilliniidhaa sana. Predisposing feature in the treatment of bacteria meningitis. Predisposing featurein amaloota isaa umrii namticharra hunduunee nama umriin isaa age 0 up to 4 week jechuun ijoollee guyyaa 28 gadi dawaan nuti kenninuuf ampicillin plus cefotaxime yookaan aminoglycoside keessaa kabiraa kenninaaf. Umrii ama tokkorraa hanga baatii takkarraa hanga 3 jidduu ijoollee jiraniif ampicillin plus cefotaxime plus vancomycin. Yoonii fi penicillin resist godhe vancomycin kenninuuf. Eejii baatii 3 irraa kaasee hanga ama 50 jidduu namoota jiraniif ammoo ceftriaxone yookaan cefotaxime plus vancomycin. Warri nama 50 ol jiraniif ampicillinii fi ceftriaxone yookaan ammoo cefotaxime fi vancomycin kennaniif. Impaired cellular immunity warreen immunitiin isaanii abnormaalii taate. Immunocompromised warreen ta'an ampicillin plus ceftriaxone plus vancomycin kennaniif. Neurosurgery warreen qaban warreen sammuu isaanii kanaan dura baqaqamte takka head trauma qaban yookaan immoo cerebrospinal fluid shantii warreen dhangala'aa irraa yaasan vancomycin fi ceftriaxone kennaniif. Management isaa kan biraa surgical care'dha. Baqaysu. In certain case of increased intracranial pressure dhiibbaan tun yeroo sammuu keessatti dabalaa dhufte repeated lumbar puncture or insertion of ventricular drain may be necessary. Dhiibbaa san gadi xiqqeessuudhaaf dhangala'aa sanirraa waraabuun akkasumas tuubboo dhangala'aa sanirraa yaaftu fa'aa keessa galchuun insertion of ventricular drain jechuun dhangala'aa san ventricliin inni baanu sammuu jidduu jirti. Karaa dhangala'aan sun gadi yaa'u achi keessa tuubboo kaayuun barbaachisaadha. Dhiibbaa san gadi xiqqeessuudhaaf. Nyaanni hoo daayetii
no strict dietary restriction is necessary. Nyaata tuquun qabu. Strict dietary restrictioniin barbaachisaadha. To diminish risk of aspiration, carraa fe'amuudhaa san dhabamsiisuudhaaf nothing by mouth is recommended for patient with altered level of consciousness. Nama of hin beekneef akka hin fe'amneef uumaa afaanii fudhachuu qabu. Reduce daily fluid intake by 1/3. Takka sadaffaadhaa dhangala'aa inni guyyaa fudhatu gad hir'isuu qaba. Prevention and control akkamitti ittifnaa? Meningitis is weekly reportable disease. Dhukkuboota torbaan hin gabaafamu. Dhaabbilee mootummaatiif inni kun. For population less than 30,000, an absolute number of case defined epidemic is 5 cases per week. Hawaasa nama 30,000 keessaa inni kun bifa weeraraatiin ni jira jechuudhaaf yoonii fi torbaanitti hawaasa kana keessaa keeziin 5 gabaafamte bifa weeraraatiin jira jedhama. For population over 30, hawaasa 30,000 oli parsantii 15 yoo ta'e jechuun keezii 15 ol yoo ta'e epidemic jennaan. Kabiraa educate personal hygiene, qulqullina dhuunfaadhaa barsiisuu, prevent overcrowding akka walitti baay'achuu dhorkuu fi vaccination particularly in time of epidemic yeroo bifa weeraraatiin jiru sanii talaallii isaa kennuuf hawaasa. Vaccination and antibiotic prophylaxis of susceptible at risk contact represent two available means of reducing bacterial meningitis. Talaalliidhaa fi nama isa kanaan wajjin wal tuttuqe dawaa kennuufiin kuni harka lama dachaa lamaan bakteeriyaa kanaan qabamuurraa nama hir'isuu keessatti gahee qaba. Talaalliidhaa fi dawaa prophylaxii fudhachuun kun. Chemoprophylaxiin recommended ta'u. Chemoprophylaxii jechuun dawaa eega dhukkuba sanii wajjin wal tuqan osoo inni sirratti mul'atiin osoo sirratti hin beekamin fudhattu sana. It is recommended for all close contact of patient with meningococcal meningitis. Warreen patientii dhukkuba kana qabu wajjin wal tuttuqe hunda regardless of age and immunization status umriidhaa fi talaallii fudhachuu isaa osoo hin laalle akkanuma kennaniif jechuu hunda. Close contact should be treated with rifampin 10 mg per kg per dose every 12 hours for 2 days. Guyyaa lamaaf dawaa rifampin jedhamu kana miligiraama 10 kiiloo namtichaatiin baay'isanii sa'aatii 12 guyyaa lamaaf fudhata. Nama dhukkubsataa isa kana qabu wajjin wal tuqe hunda. Rifampin prophylaxis should be given to all household contact patient with invasive disease. Warreen dhukkuba ciccimaa kana qaban wajjin warreen wal tuqe miseensa maatii mana sanii hunda ni kennamaaf rifampin qaba. Any close family member less than 48 months has not been fully immunized. Warreen ammaas miseensa maatii sanii tahanii baatii 48 gad jiran kanii wanni hin fudhatiin kittibaatiin fudhatiin warreen saniif illee ni kennan. Warra ollaa sanii jechuun warreen fira warra sanii. Immunocompromised person nama immunitiin isaa gabbuute of any age in the household. Miseensa mana sanii tahee warreen immunitiin isaanii gabbuutu taate hundaafis ni kennama. Family member should receive rifampin prophylaxis. Miseensi warra saniitiis hundi fudhachuu qabu. Immediately after diagnosis suspected in index case. Keezii sanii wajjin keeziin sun meningitis ta'uusii duraan shakkamte taanaan miseensi maatii sanii hundi ni fudhata. Dooziin isaa doozii rifampinii kun miligiraama 20 jenna per kg per 24 hour given once each day for 4 days. Guyyaa afuriif guyyuu takka fudhata. Streptococcus pneumoniae yoo sababa bacterial meningitis san kafide isa kana yoo taate conjugate vaccine talaallii Streptococcus pneumoniae kanaatiitu ijoollee amata lamaa gad jiraniif kennama. Talaallitti.
Initial dose is given at about 2 months of age. Doosiin jalqabaa umrii baatii lamaarra kennamaafi ijoollee kana. Children who are at high risk of invasive pneumococcal infection, including those with ijoolleen carraa dhukkuba cimaa kanaa wajjin wal quunnamuudhaan qabdii carraan isaanii olaana ja'an fi ijoollee maal qabdu? Functional or anatomic asplenia warreen ispiliiniin isaanii hin dalagne. Underlying immunodeficiency warreen jala HIV faa qaban. Primary immunodeficiency jechuun hanqina madiinummaa warreen qaban akkasumas receiving immunosuppressive therapy dawaalee immuniitii nama gabbuusa warreen fudhachuu jiran hundi riskii keessa jira warreen jennuun isaan kana. Warreen immuniitiin isaanii gabbuutuu taate kana.